Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu kiibruutota kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gocha 2.5 yoo ilaallu gaaffii tokkoffaa maal jedha? Qabeen kiibii tokko 1000 meetira kiibii yoo ta'e dheerina roga isaa barbaadi. Kana jechuun qabeen isaa kiibichi qabeen isaa 1000 meetira kiibiidha. Kana jechuun kiibii yeroo jennu boca kanaa kan qabu jechuudha. Boca kanaa kan qabu maal jennaani? Kiibii jennaan jechuudha. Akkuma asirratti argitan bareechitanii kaasuu dandeessu isini. Boca kanaa kan qabu jechuudha. Asiin kun 10 meetira yoo ta'e ishiin kun jechuudha. Ishiin kun 10 yoo ta'e hojjaan asii olii isaa kunis 10 kan ta'e jechuudha. 10 meetira kan ta'e akkasumallee asiichiin isaa kunis dalgeen ishiin kun jechuudha. Ishiin kunis 10 meetira yoo ta'e qabeen isaa meeqadha jechuudha? 1000 meetira kiibii ta'a jechuudha. Kana jechuun 10 meetira baay'isuu 10 meetira baay'isuu 10 meetira. Kun maal nu kenna jechuudha? Qabee isaati miti egaa kana yeroo waliin baay'isan kun qabeedha jechuudha. Kana yeroo waliin baay'isan maal ta'a? 1000 meetira kiibii ta'a jechuudha yeroo waliin baay'isan. Kanaafuu dheerinni roga isaa kan tokko maal ta'a? Kiibii yeroo jennu asii hojjaan isaa kunis jechuudha. Hojjaan isaa kunis hojjaa isaa akkasumallee dalgi isaa kunis illee dalgi ishiin kunis illee dheerinni isaa illee akkasuma dheerinni isaa hojjaan isaa dalgeen isaa wal qixa kan ta'e jechuudha. Meetira 10 kan ta'e jechuudha. Yeroo kiibii ta'u kallattii sadaniinuu hojjaan isaas dalgeen isaas dheerinni isaas 10 meetira kan ta'edha jechuudha. Kanaafuu dheerina roga isaa tokkoon isaa kun meeqa jechuudha? 10 meetiradha jechuudha. Kanaafuu maal jettuuni? 10 meetira jettuun jechuudha kana. Gaaffii lammaffaan lakkoofsota kiibiin isaanii armaan gaditti kennaman barbaadi. Asirratti lakkoofsi nu kennaman kun kiibii isaaniitu nu kennameera. Kiibii isaaniitu nu kennameera. Kan nuti barbaannu lakkoofsa sanadha jechuudha. Lakkoofsa si'a 3 mataa isaatiin baay'atee kan nu kennu lakkoofsa kana eenyudha kan jedhu barbaanna. Lakkoofsa kana 125 mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 125 kan nu kennu eenyudha? 5dha jechuudha. 5 baay'isuu 5 baay'isuu 5. 5 baay'isuu 5 meeqadha? 125 jechuudha. Kanaafuu kun kiibiidha. Lakkoofsichi immoo eenyudha jechuudha? Eenyu jechuun 5 jettuun jechuudha. Kan isa kanaa. Kan isa kanaa maal ta'a? 5 ta'a. Kan isa kanaa kan baarra jiru eewudha lakkoofsichi 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 meeqa nu kenna? 27 nu kenna jechuudha. 27. Kana jechuun 3 kiibii jechuudha. 8 kan nu kennu eenyudha? Caarra kan jiru kun jechuudha. 8 kan nu kennu 2dha jechuudha. Kan isa kanaa immoo 2 jettu jechuudha. Maaliifii 2 kiibiin 8 waan ta'eef jechuudha. 2 kiibii jechuun 2 kiibii jechuun 2 baay'isuu 2ti. Kanaafuu isa kana maal jettuun? 2 jettuun. Kanoo eenyudha? Kan 64 nu kennu mataa isaatiin si'a 3 baay'atee kan 64 nu kennu eenyudha? 4dha. 4 baay'isuu 4 baay'isuu 4
meeqa nu kenna? 64. Kanaafuu asitti 4 jettu jechuudha. Kunoo mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 343 kan nu kennu eenyudha? 7dha. 7 baay'isuu 7 baay'isuu 7 meeqa nu kenna? 343. Inni itti immoo gilgaala 2.6 waliin ilaalla. Maal jedhannis gabatee kiubii fayyadamuun kiubii lakkoofsota armaan gadii barbaadi. Kiubii isaa barbaadna jechuudha lakkoofsa kana. Warra asirratti nu kennaman kana haga eetti nu kennaman kana jechuudha. Gabatee kiubii fayyadamuun. Gabatee kiubii immoo eessatti kan inni argamu? Dhuma kitaaba keessanii irratti kan inni argamu. Fuula isa dhumaa jechuudha. Achirratti kan isin argattanii gara sanaa deemnee waliin haa ilaallu. Gara gabatee kana argaa dhuftanii 7.0 kan isin barbaadanii 7.0 akkuma argitan kun asii argattu. Sana booda gara harka keessaa mirgaatti deemtu. Qixa olee zeerootiin kun oleen zeeroo ishii kamidha? Ishii kanadha jechuudha. Kun akkuma argitan asitti wal qixxu. Eenyu ta'a? Eenyuun argitanii? 343. Kanaafuu kiubiin 7.0 meeqadha? 343 ta'a jechuudha. Gaaffiin baarra jiru immoo 2.37dha. 2.37 kan nuti barbaannu egaa kiubii 2.37ti. Amma egaa asirraan dhufuudhaan ishii kana keessa ishii gadi barbaanna. Lakkoofsa meeqa? 2.2. Ishii kana keessa kan nuti barbaannu 2.3 barbaanna. 2.3. 2.3 asitti argama. Sana booda maal goona? Gara mirgaatti deemna. Hanga eessaatti? Hanga olee 7. Hanga olee 7tti. Maaliif kan nuti barbaannu 2.37 waan ta'eef jechuudha. Eenyuun arganna? Eenyuun argina jechuudha. Hanga olee 7tti yeroo deemtan kunoo asii ishii kana argitu. Oleen 7 immoo kunoo isa kana. Meeqa ta'a jechuudha? 13. 13 tuqaa 13 tuqaa 3 3 1 2 ta'a jechuudha. Kiubiin 2.37 kiubiin 2.37 meeqadha? 13 tuqaa 3 1 2 ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo caarra kan jiru jechuudha. Kiubii 5.46ti. Kiubii 5 kan nuti barbaannu 5.46ti. Amma egaa maali kan nuti barbaannu? Ishii kanarra sii gada jechuudha. Ishii kanarra qixa xaatiin jechuudha. Qixa xaatiin kan nuti barbaannu asii gadee 5.4 kan nuti barbaannu. 5.4 erga argannee maal goona? Gara mirgaatti deemna. Gara mirgaatti deemna jechuudha. Gara kanatti akkas deemna. Haga eessaatti deemna? Hanga olee 6tti deemna. Maaliif 5.4 waan nuun jedhuuf jechuudha. Haga 6tti deemna. Amma egaa 5.4 barbaanna. 5.4 barbaanna. 5.4. 5.4 akkuma argitan kunoo 5.4 arganneerra. Sana booda gara mirgaatti deemna. Hanga eessaatti? Hanga olee 6tti jechuudha. Oleen 6 immoo kunooti. Kanaafuu meeqadha? 162 tuqaa 7 7 1 ta'a jechuudha. Kiubiin 5.4 6 meeqa ta'a? 162 tuqaa 7 7 1 ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo gaaffii inni itti aanu daadha. Daarra kan jiru 2 tuqaa kiubiin 2 tuqaa 2 2ti. Sammoo ol deebinee barbaannaa jechuudha. Kiubii
lama tuqaa lama lamaati miti kan nuti barbaannu. Amma gaa lama tuqaa lama lamaati. Kanaafuu amma gaa ishii kanarra asii gadee eenyuun barbaanna? Lama tuqaa lama barbaanna. Kun akkuma argitan arganneeti jirra. Gara mirgaatti deemna maaliif haga olee meeqaatti? Haga olee lamaatti. Olee lamaa eenyudha? Kun akkuma argitan 10.941 ta'a jechuudha. Maaliif asitti lama tuqaa lama lama jedhamtire kan isin barbaaddan gaa asii gadee ishii kanarra kan barbaaddan lama tuqaa lama barbaaddu. Sana booda lakkoofsa ishii hafte kana barbaaduuf immoo gara mirgaatti deemtu. Gara mirgaatti deemtu hanga maaliitti? Haga olee lamaatti jechuudha. Maaliif lakkoofsi ishiin kun lama waan taateef jechuudha. Haga olee lamaatti. Otoo 3 ta'ee jiraate ishiin dhumaa kun otoo 3 ta'ee jiraate haga olee 3tti deemtu ishii kana ta'a jechuudha. Amma nuti gaa lama tuqaa lama lama kan waan barbaannuuf haga ishii kanaa qofaatti deemna. Haga kunee olee lamaa qofaatti deemna. Otoo dhumni isaa 9 ta'ee jiraate jechuudha. Lama tuqaa lama 9 ta'ee jiraate haga eessaatti deemtu? Gara mirgaatti. Haga dhuftanii as geessanitti haga 9 kana bira geessanitti jechuudha. Olee 9 bira geessanitti deemtu. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Anillee koomentii keessan ilaaluudhaan viidiyoo kan biroo isiniif hin dalaga jechuudha. Inni itti aanu immoo gaaffii irra jiru. Inni immoo 9.9 kiubii 9.9 barbaanna. Isa immoo eessaati kan nuti argannu? Gara dhumaarraatti kan nuti argannu jechuudha. 9.9 jechuun gaa 9.9 tiree nuti barbaannu. Amma gaa kan nuti barbaannu ishii kanas asii gadee jechuudha. 9.9 barbaanna. Kun arganneeti jirra asiiti. Sana booda gara mirgaatti deemna. Haga eessaatti? Haga 9 bira geenyutti. Maaliif asitti isheen kun 9 waan nuun jedheef jechuudha. Sana booda gara haga dhumaatti deemna. Hanga 9 kun olee 9 waan taateef jechuudha. Kun akkuma argitan kun asii lakkoofsichi meeqadha? 997.003 ta'a. Kanaafuu kiubiin 9.9 meeqadha? 997.003 ta'a jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon irraaf qabanne. Haga amma waliin ilaalle kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Anillee koomentii keessan ilaaluudhaan bifa shoortii viidiyootiin viidiyoo kan biroo isiniif hin dalagachuudha. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.